Nasa kambira malano desa akisa henjuru akisa setani kiyo dirsa galannu fendizi batau waqdim left ragada abde wae kenyaf ijibadat diyaate falbite nu murtesite ijolle waaqayyo nu gote siyebim nagalannizi batau amen ya rakana wanu latte ulfa amen ammas arrimana kana gutu gofta diga yesus Kristos isa kulkullu sanan ammas tokko keenya miiccenu kulkulleessuun jaalala kiyata yaannin fayyine lappheen fayyine qalbiin fayyine jireenyin fayyine ammayyuu uffata xuriidhaani mana cidhaa kanatti kan argame yoo jiraate lapheensa amma maqaa Yesuusiin haa tuqamu amen dankao or lekzon diviye zagigele babo gara cidha waaqayyo maaddii waaqayyo kanatti ammallee tun qophaa'in yaada xurii harka xurii qalbii xurii uffata xurii kan dhufe yoo jiraate hafuurri kee akka isa tokko siin kan jaalala kiyaatu araarri hunduma keenyaaf haa ta'u amma abiddi araara of keessaa kan qabu araarumti waaqayyo abidda uffate akka biddaatti mana kana keessa akka dhangala'u jajeera hafuuronni hamoonni iddoo jiranii maqaa Yesuusiin haa waraanaman maqaa Yesuusiin haa waraanaman fagoo dhaabatanis kan lullan gubaa'ee kana keessas kan jiran digim xiqqola xibaarri matatiin ergaan hafuura du'aa hafuurri bineensichaa saaxinaa'el maqaa gooftaa Yesuus nama Naazreetiin gosti hafuurota hamootaa ergamoonni luusferiif ergaman hundumtu haa qabaman wawwaataa qabamanis yoo walitti gad bu'an maqaa Yesuusiin hafuura qulqulluu akka lallabanu dhageessiftu si kadhanna yaa hafuura qulqulluu lallaba har'aasiif laanneerra gadi buutee akka nutti lallabdu lallaba akka isa gaafa Yerusaalem sana laphee namaa baqassu humna gaafa siin miti humna dachaadhaan laphee warra dhaga'anii akka baqaqu lafta akka raafamu gaarreen akka urgufamani uumamni siistemni uumamaa jiru hundumtu bantii waaqaa kana jalaa akka raafamutti humna dhiiga gooftichaatiin hafuura qulqulluu gadi buutee akka nutti dubbattu akka nu jijjiirtu nama aaraa akka nu gootu si kadhanneerra jaalala kee haa ta'u siistemni uumamaa kun hundumtu to'anno abiddaa hafuuraa jala nuuf haa galu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin ameen anaaf mana waldaan kuni kanaaf yeroo hundumaa osuma jira waan ta'eef jechuuf hin jedhee iddoo nama dubbisee ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 2:4 hamma 5tti kan jirudha kan inni dubbisee gaaf tokko guyyaa har'aa irbaata qulqulluu waan jiruuf aadaa waan ta'eefi dirqama waa'een dhiphina Yesuus waan lallabamuu qabuuf otuu hin taane anumatti waa mana guuteef manatti tole nagaa manitti argadhe waan ta'eefi gaaf tokko waa'ee dhiiga Yesuus dubbadhee bakka gaafa sana dhaaberraa kaaseen itti fufee daqiiqaa keenya keessatti dubbachuu barbaada namni biyya lafaarraa biliyoonni 8 jiran yoo lallaban dhiiga Yesuus namni lallabee xumurameera kana caalaa seenaa biraa qabudhee namni lafa kaa'uu danda'u hin jiru kanaan dura kan dhalatan hundumtuu du'aa ka'anii warri amma jiran itti dabalamanii warri kana booddee dhalatanis wal gargaaranii waa'ee dhiiga Yesuus yoo lallaban uumama kana keessaa lakkoofsi namaa tiriliyoonii yoo maqaa dhaabee dhiigni Yesuus hammana dhee lafa kaa'uu danda'u garuu amma hafuurri qulqulluu nu ibse qofaa walitti dubbanna waan ta'eef jechuudha nama sin bira jirutti galagalaa ija keessa laalaati dhiiga Yesuus isa waa'ee keef dhangala'eedhaani Namas godha mattimaa dhiiga Yesuus isa qulqulluudhaani isa waaqayyotti si araarseera walitti garagalaa keessa ulelaa walitti garagalaati dhiiga Yesuus jedha isa cinaacha keessaa waa'ee keef dhangala'e waliin jedha wabii keessa amanamaa waliin jedha dhiigni Yesuus jedha siif jedha wabii amanamaadha jedha waaqayyotti si araarsee waliin jedha lammummaa waaqarraa sii kenne waliin jedha mesagalee guddaa warri dhageessan ameen jedhadha ameen haleluuyaa egaa baay'ee dhuma namatti tola iddoo nama dubbise amma moluqqisi biraa tokko hin dabalee isinii dubbisaa qolaasaanis tokko diddamarratti isa amma Phexrostu dubbatee dhagaattiin manni qulqullummaa waaqayyoo ijaaramu sana keessaa isa tokko ta'uu qabduu jedhe Phexros sababni isaa lubichi guddichi waa'ee keessaniif inni dhagaa jiraataa ta'e hojii guutuu hojjeteera waan ta'eef inni dhagaa mataa golee qajeelchuudha isinis dhagaa ijaarsaa ta'uu qabduu jedha maal jechuu akka ta'e isinitti dubbachuuf deema Phaawulos immoo
qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 20 irratti ilma isaa kanaan furamuu dhiifamuu cubbuus qabnaa jedha. Garee ergamootaatiin kan barreeffame ergaan Ibrootaa immoo akkas jedha. Kan gara Phaawulositti kan gara Aphoolositti argisu gareedhaan barreeffamee kutata ergamootaatu barreessa kan jedhutti walii galu gara caalu. Inni immoo Ibroonni boqonnaan 9 lakkoofsi 14-15 immoo maal jedha? Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarsee dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafa irratti waaqa irrattis nagaa buuseera jedha. Ameen ameen. Egaa dhiigni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hojiiwwan inni hojjetu keessaa ani lafa itti dhaabadhe gaafataadha yaadadha. Hojii dhiiga Yesuus kwaatirdiyeena namni lakkaa'ee baasuu hin dandeenye keessaa qabatamaatti addunyaa guutuun kan arginu tokkoffaani hojii araarsuuti. Waaqayyoof nama walitti araarse. Namaaf nama gidduudha. Akkuma kana immoo Waaqayyoof nama gidduudha. Diinummaa cabsee kanaaf isin Waaqayyootti araaramtaniittu lammummaan keessan jijjiirameera. Duraan diina Waaqayyoo taatanii farrajamtanii diina abiddaaf malu kan jedhamtan amma garuu ijoollee mootummaati. Mootummaan Waaqayyoo isaaniif mala kunoo dhiigaadhaan bitee dhufedha. Yesuus maqaa keessan madaabarroo isaatti baatee dhaqee teessoo Waaqayyoo dura dhaabbatee agarsiisee. Ameen jedhadha. Dubbiin kun ammallee har'allee barillee bara baraadillee haara. Halleluuyaa. Ani sammuu naagaleen dubbadhaa si sammuu sanii galee fudhattu malee lafti hin baatu gartokko keessa fidala isaati fidala isaa afaan Amaariffaan jedhan qubee gartokko ishee kana lafti kun kiloobii hundi lafa jedhamtu kun hin baattu. Yesuusiin ulfinnaa ta'u. Toomaas Yesuusiin maal jedhe Toomaasi yoon madaasaa harka isaarra madaa jiru gara mismaarri ure sana keessa yoon quba galchee ilaale malee kara eeboon cinaacha isaa lixee ba'e sana keessa yoon harka koo kaa'e malee amanuu hin danda'u. Maaliif jennaan Abbanne ilaalaa turre tuunu ilaallu fannisanii utuunu ilaallu akka inni du'e iyyuu chadii gochuu eeboo waraananii eeboon lixee malee yeroo dhiigni bishaan keessaa gannamu iyyuu argineerra jiidhiyyuu keessatti namni jiidhumti danna isaa keessaa iyyuu bifa dhiigaan bifa bishaaniin keessaa gannameera waan ta'eef hin ka'a waan ta'e dhuguun na shakkisiisaa. Mee uraa cinaachaa nama qabu dhuguma namni cinaacha uraa cinaacha harki lixee ba'uu danda'u. Otuu kana qabu dhuguma lubbuun jira yoo ta'e yoon kana argina manaa jedhe Toomaas. Barruu isaa sana keessa mismaarichi hammuma quba Toomaas fudhachuu danda'a. Gaaficha sanitti dubbanneera waan ta'eef harka waaqa lafa kana uume keessa dabarte mismaari tokko. Harka waaqa lafa uume. Harka waaqa lafa uume keessatu mismaari dabarte. Mismaara aayireenii waaqayyo uume irraa dhufa dhiqaan shappiitti baasa. Mismaara. Sibiila aayireenii jedhamu sana garuu waaqayyo tuunu warra waaqayyoo keessaa tokko. Uumaa ishee keessa dabarte mismaarri. Kanaaf quba Toomaas caalaa fudhachuu danda'a mismaarri sun. Kanaaf Toomaas quba koon keessa galchee ilaala inni dhadhaanii gooriin ta'u hiika jallisuun ta'u bal'aadha madaan barruu Yesuus. Eenyuyyuu arguu danda'a isinuu gara isaa ilaaltanii arguu dandeessu waaqayyoyyuu gara isaa ilaaleera. Anamma kanaaf Toomaasiin amma naga kootti quban itti dhaachuu kanaaf isan komaddoon gooftaa humtuu quba itti dha'uusaa miti kan inni itti dheekkame maaf mamte amma gaafa argituutti maaf amanuu didde otuun argi warra amanantu si caalaa ayyaana qabeeyyii dheedheen malee waaqayyoyyuu koo halleluuyaa. Ela seexanni akka Yesuus waqaramuuf waan godhu hundumaa godheera. Amma garuu gara madaa sana danda'ee ilaaluu hin danda'u. Waaqayyo immoo maana dhiifte abbaa qotuu Yesuus jedhu dugdatti gateera. Amma garuu nyaarri waaqayyo kan hiikamu uumamatti kan gammadu kan isin bareeddanii waaqayyotti mul'attanii gaafa madaa argu duwwaan. Ajaba halleluuyaa. Humna madaa Yesuusiin nama haaraadhaa ta'edha nama isin bira jiru harka mataa irra kaa'anii. Raadayya wala fagana wataraatiya. Garanaa garas nama isin jira jiru mataa irra ka'a harka keessan mataa isaa irra ka'a. Humna madaa Yesuus jedhaanii kakamatuu dabalaa jedhaa. Humna madaa Yesuusin yaadi keessan yaada haaraa ta'u. Tajaajilli keessan tajaajila haaraa ta'u. Kiristaanummaan nama waaqummaan keessan haaraa ta'u. Maqaa madaa Yesuusin haareffamaa. Humna dhiiga Yesuus. Halleluuyaa. Ammallee dabala mataa walii keessan irra ka'a. Mataa opereeshinii godhaa jira humni madaa Yesuus guddaadha maqala watiraadiyaa. Madaa Yesuus jedha mataa walii irra kaa'ati. Tokko. Itti amanaatti guutamaa jedha lama. Sadii. Afuri.
Hallelujah. Mata Yesus berkata terima kasih. Amin amin. Egati. Why mada saati kana kada sinitti dubbanne amma kana jaalladhees miti. Why mada Yesus daqiiqaa shanan tokko gadi bu'ee takka dubbadheen deebi'ee yaadee sin dhufne mada sammuu maaraa asii yaabasu waaqayyo keessa. Amma sooftiweerii maaraa asii dhaana masii. Ati tu mada Yesus jiru du'uun qabdu. Nyaatamtu maqaa Yesus. Haleluuyaa. Teyaala wagala bagla praadiyaaya. Si akkuma tokko dhibba tokko yoo itti man kan hin dhageenye yoo yaade kan hin milkoofne sammuuwwan danqamoon sammuun keessanii sammuu mana qulqullummaa kan inni ta'uu danda'u gaafa akka qofa Toomaas madaalli dhabee duuba. Haleluuyaa. Egaa waan madaa kana maaf kana isinitti himee deebi'ee dubbii ajaa'ibaa tokko jira. Akka jedhe gooftaan eenyuyyuu harka koo keessaa isin hin butatu ani barruu harka koo irratti caaffadheera. Barruu harka koo irratti amma barruu Yesuus yoo barruu harka koo irratti caaffadheera gaaficha dubbadheera kana gaaficha. Barruu harka koo irratti caaffadheera jedha dubbiin Waaqayyoo. Barruu harka koo irratti maal godheera? Amma gaa Waaqayyoof gooftaa Yesuus tokko ani abbaan tokko jedheera. Waaqayyoo barruu Yesuus madaa sana gaafa argu Isaayyaas ejjetaa kan jedhu keessaa qannoo addisuu kan jedhu arga maqaa amantootaa arga Waaqayyo madaa keessa. Toomaasoo Yisumaayil Dabidaa Yesuus garuu madaa keessatti maqaa keessan qirixee foon hollossee irratti qirixee barreesseetu keessee dhaqee Waaqayyoon dura dhaabe. Yesuus inni dhaloonni seenaatti garaa jamaatu oolmaa akkasii ooleef. Hallelujah. Foon ofiisaatii qirixee keessaa baasee amma kana gaafa hojjetan simmintoon kana gaafa hojjetanii yoona tu kana raafutanii barreeffamni wayii irraa deemu guyyaa akkasii maaloo akkasii kan jedhu simmintoon achitti gogaa jechuudha. Akka kanatti madaa sana keessatti barreeffamee dubbise Waaqayyo dura. Isa kanaaf Waaqayyo dura gaadha. Ragaan isaa Waaqayyo dhuga baatota sadii jira. Dhuga baatota sadan keessa madaa barruu Yesuus keessa maqaa kee dubbisee kan koote deegana dubbisi qabe tokkichi Waaqayyo. Ameen jira. Egaati ergaan birootaa boqonnaan sadan lakkoofsi 14-15 immoo Waaqayyo waan hundumaa karaa isaa ofitti araarse. Hojiin dhiiga Yesuus inni jalqabaa maalidha? Araarsuu. Kanaaf amantoonni siisteema araaraa kana keessa gaafa galanii dhagaattiin inni qulqullummaa ijaaramu ta'u. Dibata tajaajilaan hin kadhataa nu isinii kadhannaa waliif hin kadhannaa isin hin kadhatattu gurra qabannee wayyee innee yina waa'ee boora qulqulluu isa qoramnee rakkannee waa'ee dibata boora qulqulluutiifi baruma xixiqqoo waggaa xixiqqoo amma fuula Waaqayyoo dura kana waa akka dhaabachuu akka bilbil jechuu taane waan xixiqqoo kana keessatti hafuurri Waaqayyoo akka bakkaatti gaafa roobu biqiloonni horiin qe'ee gaafa dibaman nama dhiisii lafti uffanni gaafa dibamu hin argine nan sobe kanaaf dibanni nama dhabu garuu isin dhagaatti manni qulqullummaa ijaaramuuf maluudha jedha kun amma gaa namni hundumtuu likkiisaa akka baruun barbaada daqiiqaa muraasa kana keessatti dubbiin kun akkas jedha dhagaatti manni qulqullummaa ijaaramu Yesuus dhagaa goleeti dhagaa golee qajeelchu kornerii sana kan kaa'amu gatiin kunis inni dalgaas hundumtuu karaa isaanii tooraan akka qabatanitti waa likkiinsa akka eegamuuf dhagaa golee qajeelchuudha. Amantoonni yoo dhagaa isa walirra namni ol ba'u maal jechuudha kun? Yesuus gooftaan kana akkamitti dubbate maal jechuu barbaadeeti? Dubbii kana kan nuufin wangeela Yohaannis boqonnaa 14 keessatti bartatatti dubbata 17 keessatti immoo isaaniif kadhata achi keessatti maal jedha? Ulfina atinaaf laatte isaaniif kenneera. Ilaala adaraa Waaqa Israa'el sammuu keessan banaa ilaala. Gooftaa Yesuustu Waaqayyotti dubbata. Ulfina atinaa laatte isaaniif kenneera. Ulfina Waaqayyoo Yesuusiif kenne. Ulfinni Waaqayyoo Yesuusiif kenne kun maali kan as dhaggeeffadha. Maali kan jedhuufi ulfina attamii kenne Waaqayyoo Yesuusiif. Gara Filippisius boqonnaa 2 gaafa deemnu immoo ulfina isa abbaasaa wajjin wal isa qixxeessu akka waan
baafnetti lakkaa'ee hamma du'a fannootti iska dhabdee bisaa ta'ee jedha. Kanaaf ulfinni Waaqayyo Yesuus Kiristoosiif kenne hammam ga'a jechuudha. Amma Waaqayyo ga'a jechuudha. Ulfina amma Waaqayyo ga'a. Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin kan wal qixxeesse ulfina qaba Yesuus. Kana hundumaa fidee isaaniif kenneere. Hammam ga'a jarana kun sila namni dhiiga Yesuus Kiristoosiin takkaa qullaa'ee qulqullummaa sana keessa namni dhaabbatu sila addana keessatu jiraate ulfina hamma Waaqayyoo ga'u uffatee lafarra jiraachuudhaaf gatiin itti kaffalameera jechuudha. Mee amma keessan ilaala silaa gatiin dhiiga Yesuus kan isiniif dhangalee hamma tajaajila abaluu hamma kennaa abaluu tun taane hamma Yesuus hamma Waaqayyoo aboo guutuudhaan. Dubbichi tulluu sana gabattame amanaan keenya immoo kara buloo ba'e dubbichi immoo kara sabbataa waan ba'e natti fakkaata. Waan alama Yesuus ulfina amma sana ga'u fidee kenneeraaf meerre ulfinni Waaqayyo sirra waliin jedhame. Jedhama waan ta'e ta'u. Meerre ulfinni amma Waaqayyo ga'u waliin jedhaan jedhe. Dubbadhu garuu maala godhatte eebbisee. Ole. Ega maaf ulfinni Waaqayyo? Ila Yesuus akkas jedhe. Ani ulfina sana hundumaa kenneefiin dhufeedha Yesuus. Warri dhiiga Yesuusiin dhiqattanii qullooftan harka keessan baasaa na agarsiisa. Namni dhiigaan dhiqatee tiyooreetikaaliin beekamu. Oral descriptioniin gaaraanti ta'uun ragaa ta'uu hin danda'u afaaniin. Dhiigaan namni tokko dhiqatee jechuun kan inni ittiin beekamu maaliidha? Ulfina ammoo ulfina Waaqayyoo ga'utu irra jira. Yoos dhuguma Yesuus gaafa hundee ta'ee ijaaramu dhagaan irra kaa'amu immoo isa. Kanaaf Phaawulos isa duraa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 19 amma 20 maal jedha? Dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura Waaqayyoo ta'uusaan beektaniire. Waaqayyoo gatiidhaan isin bite kanaaf isin kan ofii keessanii miti jedhe. Yes. Akkas taanaan mana qulqullummaa maqaan keessan eenyu? Manni qulqullummaa kun hundasaa jedhama. Manni qulqullummaa kun kan Yesuus ijaare dhiigaan isayyuu. Kan Yesuus dhiigaan ijaare manni qulqullummaa kun nageessoo jedhama. Ittan galadhee Waaqayyo ijaarrate. Manni qulqullummaa kun ayyaanaa jedhama. Manni qulqullummaa kun masqalee jedhama. Hundumti keessan fuula Waaqayyo duratti mana qulqullummaa dheebututti gala. Waaqayyo isa kam Waaqayyo hafuura qulqulluu. Ameen. Kan itti kafalame kan akkasiiti. Kan kootiidha hafuurri. Attam hafuurri qulqulluun kuma isinitti qabe kan kootiidha. Kan kooti keessan buufadhaa hafuurri qulqulluun. Maal akkam maal Yesuus tunaa bita dhiiga isaatiin jedhu. Halleluuyaa. Gaafa sadan tokkummaa Waaqayyoo ta'ee soorratti mari'atan gaafachaan isinitti dubbadde sana. Hoolaa qeesin dhiyeessu waraana fiduu dide magaalaa mungamaa amma gabaatti ba'u sun qeesin dhiiga baatee gidduu darbaa waggaatti si'a tokko lubichi ammuma araarsaa ammuma gadi ba'anii cubbuutti deebi'u. Kanaaf jireenyi bara bara balballi jireenya bara bara banamuu hin dandeenye. Golgaan ammayyoo achuma jira. Golgaan achuma jira. Kan dhuunfaas kan waggaas kan torbaniis Zakkaariyaas faatu aasaa torbanii dhiyeessuuti. Kan inni kabalamee arraba isaa hidhame abbaa Yohaannis jechuudha. Kaballaan tondeesoo Gabrieliin Waaqayyo isaa eebbisu. Mameennan. Ennaan amma mucaan dhalatutti qubaan barreessaa ture. Dafee fidhanattiyyuu jallaa mata banuun ulfaataadha. Maaliif karaatti waa jalaa wayii botta bahu tokko hin balan. Achiiti kan torbanii kan ji'aa kan guyyaa araara buusuu dide. Kanaaf Yesuus gooftaan araara bara baraa buusuudhaaf jedhaniitu teessoo Waaqayyoo irraa maqaadhaanii yaa Waaqayyoodha gooftaa Yesuus. Abeet mee waa'ee nama qannaa nama kana maal jettame sirriitti dhaggeeffadhaa. Sirriitti dhaggeeffadhaa mee. Warri ijoollee keessan boonsu adaraa gooftaa fuudhaa dhagaa qilleensa kennaa fi amaanu'eelaa moosfaa boonsa yoo ta'e immoo raayifadhaa. Ijoollee boonsi na dammitee dhaggeeffamanii raayifadhaa immoo qilleensa ta'e immoo fuudhaa abbaa sagalee Waaqayyoo dubbatamu alammineen ijoollee wal jaallatee sheekkasiiyyuun keessan lafaa laffina ta'e baruma ta'eeti miidhaggaa kana dhaggeeffadhaa. Waaqayyo waaqarraa aarsaan itti fufee dhiyaatu araara bara baraa buusuu waan dideefi yeroo Waaqayyo jedhe gooftaa Yesuus abeet hafuurri qulqulluun kottaa wal ga'itee nyaalan eeshi nama humneerra kufeera eega gaafa jannata keessaa gadariine amma ammaatti aarsa waa'ee keessanii waaqarraa waan mari'atamu dhaggeeffadhaa.
Ajandaan kee waaqarraa qabameera waliin. Namoonni qabalee keessaa, ministeera keessaa, safara keessaa, isa dhiisaati gooxii keessaa hunda maqaa keessan hin beekne. Warra ija isaanii akka barbadaa biddaa iji namaatti jechuu hin dandeenye. Warri waaqaa lafa kana hafuura isaanii baatan tokko kan ta'an sadan tokkummaa sun waa'ee keessan ajandaa gaasanii mari'atu. Abiyat halleluuyaa! Akkanaaf dhuga baatuudha. Dhiiga Yesuusii ulfinnaa ta'u malee. Ennaani aarsaanitti walitti dhufee dhiyaata jannata keessatti gooftaa Yesuus Waaqayyoon jedha. Ati hoolaa qaltee gogaatti gubteettaa gogaan sun shuntuuree irraa bu'ee jarri nutti araaramuu hin dandeenye. Itillee ta'ee irraa bu'ee ammayyuu garuma abiddaa gara diina keenyaa gara diiyaabiloos deemaa jiru namoonni kuni dhugaadha jedhe Waaqayyo. Kanaaf aarsaatti dhiyeessite yeroo muraasaa bakka isaan dhaabbatanii firdii fudhatan godhe kanaachuu waa hin taane. Luba immoo kaafne irraa jedhe Waaqayyo immoo luboonni aarsaa dhiyeessu sabni sun garuu dhiigni lubni dhiyeessu aarsaa dhaabbataa ta'ee falmuu hin dandeenye. Kan hoolaati waan ta'e. Isumaayyuu dafanii battala sanatti aarsaan dhiyeessan taanaan ekspaayarii qaba. Dhiiguma hoolaan maqeensitanii yoo keessanii hin ajaa'u irraa amma hin tortoru. Akkuma sana innumtu jechuudha. Ho'aatti amma deeqatti dhangalaate sanatti homaa balli jiru. Kanaaf jedhee gooftaan walgahii keessaa harka baasee ajaa'iba Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Sadan tokkummaa keenyaaf nama walitti nan araarsaa jedhe Yesuus. Attam gootee jennaan an gadan bu'aa bifa isaanii uffadheen gara isaanii dhaqaa. Dur ergamaa ergineerra miti gara ergamaa nutti deebi'uu danda'aniiru hin dandeenye. Yaa abbaa jedhee jennaan gaafati jannata dhatte jannata keessatti dhatte addaa baddaa battee gaafati waamte ofii keetti dura dhaabbatte ati waaqa inni nama si dhaga'ee dhuguma boombii kee eegeera hin eegne. Mee amma immoo waan godhannaan jennaan namummaa masaanii uffadhee dhaqaa jedhe Yesuus. Hamma kana gad deebitee mannaan hamma kana gad of deebisee biyyoo masa isaan uffatanii uffadhee dhaqa. Eeshi akkuma isaaniitti nyaadda dhuga akkuma isaaniitti hojjedha gidduuma jiraadhee jireenyaan itti agarsiisaa jira. Teel achiin booddee akka aadaa isaaniitti namni tokko waggaa soddoma gaafa ta'u nama gahaa nama of danda'u ta'ee fa'aa 12 waldaatti galmaa'u mana qulqullummaatti jechuudha waldaan hin jiru garasi. Soddoma gaafa ga'ummoo ergamaa tokko of duraan ergaa inni cuuphaa barsiisaa akkuma isaaniitti soddoma sanatti cuuphamee saniini achiin booda aarsaa of dhiyeessee miseensa keenyatti deebisaa. Baala gaaraan keenya Luusfer waa'ee jara kanaaf gammadaa jiru waan ta'eef tokko bisa dhumaa mangaagaa Luusfer keessaa baasuun qaba jara kana dhe Yesuus ka'e walgahii keessatti dubbate. Attamitti aarsaa hongoon harkuma isaaniittan kennama isaan cubbamoota warri ta'an qabanii akkana fannisan akkana garaban akkana waraanan dhiiga koo akka dhangalaasan hin godha jennaan. Baay'ee gaariidha Hafuurri Qulqulluun gaafatti cuubamtuun dhufee sirra bu'aa dhiphina sana hundumaa akka dandeessuuf anas si gargaare. Waan hin danda'amne hundumaa kan nama dandeessisu Hafuura Qulqulluun. Teeli achiin kanumaan maqaa walgahii hin dhume baay'ee gaariidha hin dhume Yesuus Kiristoos kan jennaan dhufe dhalate waan godhe sana hundumaa raawwatee du'ee du'a geelba'ee achiin booddee Hafuurri Qulqulluun Yesuusumarra bu'e malee nama tokkotti hin dabarre. Bara kakuu faallee dhufee irra raajii dubbachiisee faarfachiisee irraa sokkaa Phexros fa'oolii masaa hunda argite. Achiin booda Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'ee ammas hin daganaa guyyaa 40 biyya lafaa kana keessa olii gadi gaafa deemu foolii humna Hafuura Qulqulluun jiru. Innaan gooftaan deemeen isinii ergadhee ture waan ta'eef deemee erge gaafa dhufu Hafuurri Qulqulluun gaafa dhufu kun mana kooti. Rallaa kun mana kooti guyyaa tokkotti Hafuurri Qulqulluun mana 120 gara mana 3,120 ol guddise baay'ina mana isaanii magaalaa guutuu mana Hafuura Qulqulluun. Haleluuyaa! Mana Hafuura Qulqulluutti jijjiirame biyyi warri dhiigni Yesuus hin galleefi eessa akkas ta'a jedhu lakkana isin warri dhiiga Yesuusitti qabatanii jiraatan biyya lafaarraa addaa kan ubbaaftan walduma kana keessaa illee eessa akkas taate isinii jedhu Toomaas warri alaala dhaabbatanii ilaalan. Warri immoo Hafuurri Qulqulluun mana kooti jedhee dirqimmadhe warri itti galee immoo eessa akkas ta'e abeet Hafuura gara koo dhufa jedha. Hafuura gara koo dhufa jedha guddisaani. Addunyaan kun waa'ee koo odeessiti jedha guddisaani. Waa'een koo biyyatti gaaffii ta'edha guddisaani. Hafuurri Qulqulluun gara koo hin dhufa jedha guddisaani. Ameen. Qalalkoodhaadhuma xinnoodhuma ta'u godhaa dhaggeeffadhaan lallabuma salphaa eenyu yoos ba'ee kanatti dachaa kudhan lallabuu danda'u.
Achiin booddee hafuurri qulqulluun gara namootaa gaafa dhufu gaafa guyyaa 50 sanaa kaasee gaafa gara namootaa dhufu kaartaa abbaa qabeenyummaa qabatee dhufe. Kaartaan hafuura qulqulluu waraqaa qabatee miti. Kaartaan hafuura qulqulluu dhiiga. Wadda lafa gala watarra bagana wadda lafa gilaawiyaa. Armaan hafuurri qulqulluun baatu dhiiga Yesuusiiti. Dhiiga Yesuus agarsiisaa dhufe hafuurri qulqulluun madaa Yesuus agarsiisaa dhufe. Kanaaf Phaawulositti galee hafuurichi isin mana qulqullummaa hafuura Waaqayyoo akka taatan hin beektaniire. Isin keessumaa baasee isin kan ofii keessanii miti. Maal jechuudha amma kun? Amma kun herrega namaatiin bu'uu hin danda'u. Afaanni Oromoo kana jaajinu gochuu murtii kennuu hin danda'u afaanni Oromoo kana. Kuni abbummaa divaayin ta'e abbummaa humnaan ajjabame. Humna waan yoo jaallatanis yoo jibbanis dirqamaan kan fudhatan jechuudha. Akka dhaabbatee hafuurri qulqulluun ati kan ofii keetiin miti jedha. Isin kan ofii keessanii miti jedha. Hafuurri qulqulluun iji kun kan kee miti kan kooti jedha. Harki kun kan kee miti kan kooti jedha. Eenyu? Hafuurri qulqulluun maal eessaa dhabuute? Maal Yesuus hin koose miteera ati koo mitamtee dhaab jedha hafuurri qulqulluun. Waaqayyoon gammadaa jira baay'ee. Halleluuyaa! Hafuurri qulqulluun miilli kun kan kooti kan kee miti jedha. Sammuun kun kan kooti kan kee miti. Maal an kooti yoo natu dhalatee guddate takkaa namni sammuu namarra kaa'ee hin beeku sun ittiin dhaladheedha. Kan kooti jechuun dandeessu. Kan kooti jedha hafuurri qulqulluun. Attam ati birratti hin beektu malee bitamtee ta'edha hafuurri qulqulluun. Daanzambaatti yaala urkee waa galabagee. Halleluuyaa! Kanaaf iyyuu naan isa hangafti hojjete obboleessi hangafti abbaa kan ta'e obboleessas kan ta'e hiriyaas kan ta'e waan hundumaa kan ta'e hangafti kee kan hojjete itti galuu qabdaa jedha hafuurri qulqulluun. Maal tokko naan araaree tokkoffaan maal araara dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafa irratti waaqa irrattis dhagaa buuseere. Araara hafuurri qulqulluun komiinni dhaloota seenaa irraa qabu Yesuus biteennaani waa'ee dur nama bitanii gurguran garba gurguran eegadaraa jira xinnoo tokko dhagee waan duristirii keessaa baradhu malee badaasitti dhiyaadhee dhageenyaan namni yoo bitame akkuma horiitti qabeenyuma abbaa sanaati jechuudha. Tole isa kan namaa dhiisa amma